ishiin guurtu akka ishiin itti gargaaran san Oromoon numaddi gargaaruu qabdi hinaafan akkas hin gootu. Ummata nu maleeti barfeemasoota kaayiroo jechuun dhaggeeffadhaan waan asitti mala. Nu malee namni giiftu sin argatin, nu malee namni geema sin taphatin, nu malee namni maarre sin haasin, nu malee namni namaan sin gargaarin, nu malee namni maarre hin kunin nama jaajiru barfeemasoota kaayiroo. Anaa san akka dhee malee. Bu'aa miskiina akka xiyyaa kana wajjaa isaa hoddate yoo danda'e dhiirummaa qabata. Ilmaan haa guddifattu ilmaan kanya guddisaa jirti ni gargaarra si ofirraman irra deebinee gargaara. Wallaahi lazi. Kana bitti maa irra deebinee gargaarranne. Feetu haa naayit kilabii naa bashannantu. Maa namni gargaara bar giiftara kana bar keessanitti haasanii bar nan beekaa bar dalagaa isaanii. Giiftara kun wayii mijoon sun akkami jirti ni dawwala bar giiftaroonni kun nama naafis immoo dawwalanii wayii haati manni sun akkam jirti jaarsi si dhaadhaan ishiin bar makiina qabdi ufa akkas godha inni nuuka maallaqa keessa sun tukkati faxaraansee mana dhaagalche akkana baattanii nan beekaa bar waan ishiin akka keessa sa'aati siifuun akkana godhattu nan beekaa bar waan ishiin ofirraa buqqaasu dadhabdeera takkatti nama keessatti argadisanii galee ummata yoo namni nama gargaare namatti naamu akkaan dhageenye bara kana aboo rabbiin rakkoos hin beekne santi fidee sinaa gargaaru anis abaadan dhukkubaa akka mubaarakatti mana nutti baasatti dhukkubaa deemati marti keessan dhukkubaa isin gargaara sana jecha rabshaan irraa dhaabne naansi miskiina irraa goraa miskiina irraa ilmaan shan guddifti soomana ammaa nama nu sallabsiisu mee ibsa galatoomii waa'ee dudubbattee turte waan keessa garaa nama nyaatu fakkeenya michiyyoota nagaleessas gargaaruu haqa namarraa qabdi haqa obbolummaattis haqa oromummaattis kanarraa qabdi har'a warri ilmoo diqaalaa dhalee kaabbaa fi maalummaan isaa hin beekamne gargaaraa jira oromoon michiyyoota yoo deebi'anii gargaaran rakkoo maaltu jira haa gargaaramtu rakkoo hedduu qabdi ni beektanii jireenya biyya san keessa jiru jireenya gartee xiqqaan guddaan gartee jiraachuu dadhabe mataa fiitiinu michiyyoota yoo deebisanii gargaaran fakkeenya kaleessa sababa ispoonsaraatiifin hawaasni bira dhaabbataa ture haa galatoomanii gargaarsan keessaa nama keessa jiru keessaa nama tokko haa ta'u malee gargaarsisii kunis karatti hojjaachitee jira ispoonsarri sunillee kasiin maqaa ragga galfatte mucaarratti gurbaan qabamee mana ilaa keessatti biyyatti galu jiru achis deemuun isaa akkatti deebi'u hundi keessanuu ni beektan kanaafuu sagantaatti gootanii karaa dandame yoo gargaartan haraama maal qaba michiyyoon tullumaan afur guddifti biyya baqaa san keessatti ormaa gargaarti oromoo yoo dhumatti quuqamaa walii qabaanne warra kaayiroo yoo taate warri kaayiroo warra mataa hin qabne hin beektaati osoo tolte tanamni nama biraan dhaabbatu irraa nyaata wallahi yoo ka dhugaa dubbanu taate oma argaa jirtan jechuudha kanaafuu haa gargaaramtu gargaartesii kanarra yoo hojjettan maal qaba warri miidiyaa kana gubbaa jiru warri namni illee jalaa dhaga'u isiin rakkoo isii kana nama hundatu arga michiyyoon tun gabbaatee nama akka xiqqatti rakkoo himatu miti ilmoota afur jireenya kana keessatti guddisuu miti ilmoota akkatti guddisuun hagam namatti ulfaatanii beektanii hundi keessanuu jechuudha hadha nasdee ofiitiin jiraachuu dadhabee namni gadi bahee akka barbaade ta'ee osoo dhukkubsa dheeree oromoo mataa dhukkubsa irraa nyaatu osoo hadha akkasii kana ilmaan afur qabaatee nama nyaatee bara wallahi dhugaa yoo dubbannu taate kanaafuu haa gargaaramtu sagantaatti qaba kaleessas baga gargaartan hadhallee bira dhaabbachuu mirga qabdanii rabbittillee nama biraallee galata qabdanii jechuudha kaleessallee gaafa bira dhaabbattan nargi na jaaladhu jechaafi miti rabbi bira dhaabbattan qaama keessanii hadha ilmaan isiin guddiftu kun osoo nama qabu taateeti ilmaan teessanii hadha silaa mootummaa guddisa ilmaan afuritan ilmaan afur jechuun jireenya bagaasan keessatti dubartiin guddisuu jechuun hagam ulfaatu kanaafuu haa gargaaramtu sagantaatti qaba waan qabnu bira dhaabbanna. Boona amma laale rakkoon jirtu bari namummaattu namni fadhiinuu rakkoo ishii tana daalee keessatti argee ni gargaara jeetti dhufa feemasoota kanatti dhufaa mire feemasoota kanaattu tun rakkoon qabdu faajee karaa dhufaa jira bara haga waan uummata karaa maaliif nama buusu hundee warri moodeetara nama seensis eenyuun kan maali koy maal basaata buusuun maal mana kana mana kamii siifu manni kee maali laa warra moodeetaraan nama buusaa jiranii bar okay monitor na buusan naime miidiyaa ragalchina waslaataa kana kalbi nama saname okay tole amma ajenda kee dabra san boodaan dubbadda koy jara monitor na buusu ko fanaimati nabbe ka sana kan gudu ke fadwa na sinjo gabaabdumatti namoota silaama miidiyaa kana gubbatti nuti beekamtii qabdaa boonaa baalee baga nagaan dhufte loonga taameen sooyyaa achi aaroo qabne qoyyo kee sooyyaa kamii dagatafa boonaan kun batee jirri isi ka dhugaa sana muka biraatu naga jirtu abo king Ahmad inde king Kamal abo bonaati nagumaan dhiyeenya kana uduutu kan dhage biyya jirti moo saaduma jirta bona
Lakki ani iddoo maduraanii jira abbaa qaba kana gaanduftani mee amma naafisis deebinee walitti deebina waa'ee mucayyoo waan ammarraa dubbataa jiru kingi kamaal baga nagaa nuftani waan kana dubbadhaa amma odoo gannuun buufne gabaabsinee waa tokko haa dubbannu boona Usila warri moodee taraa nama maal taatan isin dubbadhaa kingi kamaa deebisi abbaa kanallee ol deebisi egaa yeroo dheeraadhaa fi asirratti asi argina ati nama qeeqamuu qabuu miti jabduu intala oromooti haadha dhiiraati saba keenya keessa awati yaaro sigargaaru fullufne nama siraaru fullufne garu ilmaan luchi haadha sale kana qabne salaanatti nama san luchi haadha saasolu eenyu nabuse eenyu baasan nabuse qabe foo qabe sareet qabe faake eenyu baasan nabuse waan afaan intaan maanno nyaarre qabe foo saree faake qabate usha ante sare bakti abad maal baaqiditi eenyu kana buusan leenca bara leenca miidiyaatiin sare maanno haa toofe Ayya shi bakka dhiisanii rumu. jara keenya bakka biraatti wal arrabsa abbaa kaatiif kingi kamaalillee bakka biraatti wal arrabsa malee akka baay'ee barbaadu bakka abbaa kaa suusitti kayoo narrabsini afaan isaa xiqqoo isiyoonnoodha don't worry ani abbaa ati fayyaan qabdu atillee toofe kingi keenya toofati fayyaan qabdu toofe dubbadhu dabila kiyya barbaadu siifootiyyaa obboleetti kenna qaalii girrisaa kana jalaa waan dhaga'ini deebillee fi dhufini dhugaa rabbiititti nama mataan isaa dalagu nama waa yaadu biratti ati qaalii teenna haadha ilmaaniiti haadha dhiirati ati badhaasa fi kabaja guddaa nu biraa qabda malee si xiqqeessuun si arrabsu waasiin jechuu wallaala miidiyaatti waasiin jedha oromoon aqlii qabdu hayyummaa qabdu kabaja siif qabdi miira keessan seenini naman taalillee ofitti ol hin galchini ani ergaa gabaabama kana dubbadha abbaan nakaa dubbatu fayyaada kingi dhaabbaddoonis deemin wajji dubbannee anillee gatiin buu barbaada fayyaade boonaa fi kingi ijoollee saayiba kana addaa turraayi yommuu taati waan biraa seenee gijeen jechetti darbaddu malee saayiba kiyya qaaliidha egaa isii foo'isii himna jecha maayyii kan isin jiru miidiyaa kana gubbatti no